sagal mo radio arrat biyole somiya irraa jaal-bilisee moo jaal-bilisee ayyee jaal-bilisee maqaa hanke guutuu nu ibsi dhaggeeffattoota kenna wal bar maqaan kiyyin bilisa diidoo duubanaan jedhan ayyee jaal-bilisee lol agayyi 23 dukkalleetta irraatti biliseen dootee jedhanii fuul miidiyaa irraa maxxansaa jiranii jiraachuu hanke dhaggeeffattootaaf ibsi hin duune hin jira tamaasa tana qabsaa'ota ajjeesuu war kan biraatu waan haaraa miti namoonni ololoppi diyoobee hawaan kan sirrii gad fageennan beeku qabsaa'onni har waliin jiru kun akka olol warraan nami addunyaa kan irra jiru nam diqqaa hojja lolli tokkachiitta abaluun du'e namummaa qabeehaniif namun fuul beekan guyyaa guyyaan war ijjeesuu war biraa taaraa miti ejjeesaatum turan kun ammoo sababii warra guddaan waan soda irra qabaniif waan qabsaa'otan irra soda guddaa qabaniif halkanii guyyaa waan rafanii hin bulleef soda isaaniif jecha kan ta'an hara haani ammoo deeggartoota qabsoo tanaa aamilee cabsuu abdii dhoowwuu tanaaf akkan ta'an qabsaa'onniif ammoo deeggartoonni waraan bilisummaa Oromoolleen akkasumas bilisummaa Oromoolleen kanaaf jedhanii osoo du'eeyyuu maal qaran wareegamaaf baanee bar wareegaman malee bilisummaan ammoo hin dhuftu wareegaman malee biyyuu fi argachuu hin danda'an wareegaman malee aarsaa kaffalan malee haayoo ganan baaniif sun galmaan ga'uu hin danda'a wareegamne haayoo ta'een galmaan geenne biiteen dhiiganii jaarraa inni baanne malee raasa galle cal jenne raasa kee ciimnaa jenne hin baan osoo wareegameeyyuu fula jaallan meeqa dhaqe fula qabsaa'oot meeqa dhaqe war dhugaa irraa wareegam jechuu kanaafi wareegamii kiika odeessan sun dharaa dhugaa miti kanaaf deeggartoonnilleen qabsaa'onni silaaftu sirrii beekanii deeggartoonni waraan bilisummaa Oromoo jaalattoonni qabsoo tana warri suniif jettanii rifattanii hin rifatina osoo wareegameeyyuu ammoo ambak dhugaa dhaqe kaayoo sunirraa ciccitanii bakkaan keessa baa sun itti guuttanii daran qabsaa'u ta duri caala qabsooftanii haayotan fulaan ga'uu qabdanii malee waan tanaaf jettanii rifattanii aamila dhabdanii abdiin isan cabxuuf tokkollee jiraachuun qaba diinni ammoo abdii soba of kaayee agdiqa halkan tokkochaan bilisee yaadot halee jedhan suniyyuu edaayyuu nagaan bul warri abdii sobaatiin uf guute nama abdii sobaatiin jiraat bira yaa abdii dhugaatiin uf guutaa anni jira qabsoo teessan akkum duraan qabsoomnuut haayotan akkum duraan deeggartaniit itti fufa malee gonkumaa waan aamileen isan cabxee qalbiin isan rifattu bira yaa anin jira tanaa jechuu barbaada. Jaal-bilisee lol sun kee jirta? Kee jira qaamanu. Haalli lol suni akkam ture? Lol sun keessatti ammoo injifannoo boonsaa diin irra garnamaa 25 du'e kaanii yultii yaan arge nami madaagar 15 oliiti meeshaan kilaashii kan nuyi nammoo aakaamaan kilaash gar 16 oliiti nyororroo abbaa 300 qabattu karisaas 900 qabdu guutuu waliin irra inne diinni sun hedduu dhumatee reef isaanillee gammaatuun fudhannee halkan edaa ammoo waraabessi nyaatee jira odeeffannoon uummata naannoo sun irra baate reef isaaniituun guurrannee balee heessa jisite waraabessi nyaatee jira jedhanii isaan ammoo qabsaa tokko du'eedhanii ololanii malaka isaanii hadhumatu sunillee namumaa dhale ka isaanii guddaa sun tokkollee namii akkan gargalee millatiin jiru inaan waallanneellee reef sun guutuu bineensa nyaatee jechaa jira akkuumatti haasa'uut lolli sun lol guddaa ture haalli lol sunillee haala baay'ee injifannoo boonsa galmeessin haala akkasii haala akka malee bareedaa ture uummati naannoo suni ammoo ragabaa waraanni bilisummaa Oromoo ag barbaadiyoo lolees ag barbaadiyoo injifatees an kan diin irraa ajjeese kan diin irraa hiikee jedhe dhaadachuun beeku amalum waraan bilisummaa Oromooti kun nu injifannoon keen guddaani gaaf biitee hin arganne malee gaaf waan baaneef sun galmaan geenne malee arlollee qawwee dhibbaallee ikkanne kumaallee ikkanne yeroo suniif haa ta'uuti malee injifannoo diin injifannee jennee dibbe dhaanne gammannuuf dhibii hin qabne injifannoon keen guddaan biyya hin harka hin addeeffachuu haalli lolaa akkas ture diinni lafaatti namni madoolleen baay'ee turte isaan irra dhumateellee namin dhiyaanne nu ammoo achirraatti nagumaan baanee jaallan nam lam qofaan nurra madaa'e lamaan sullee madoo dandammii tokko gar sarbaa kana tokko gar harkaa kan foonum kee baate nama hundiiniyyuu nagaan lol sunirraatti injifannoon milki gaariin xumurree haanee achi deebine akki diinni olol sun tokkollee noman jiran garuu wanni tokko uumate hin beekuu qabu yeroon diinni caalaatti ololeettiin waraan bilisummaa Oromoo fin dheedhu yeroo ofii dhumacha olaanan kan akkasii sirrii ilaalanii beekuu qaban yeroo ofii dhumatanii dachii hanirraa seera malee namii warri bobbaafatu suni ingaliyyoo namii irra dhumate namii ittiiyyuu nafin kaanii faalla isa qabsaa'oot findhee ebelu ijjeemne jedhan namii amal war kana beeku achirraa yuubachuu ni danda'a kanaaf haalli lol kana akkas ture. Ayyee jaal-bilisee gam biraatiin isan teettanii loluu jirtanii ololli biraa ammoo hooppidiyoon deemsisuu jirtu waraanii bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa hagodin Booranaa keessa cabee galuufi jetti akkam wal dhabbii keessan jira maa wanni ol appidiyoon asuftu. Waa'ee kanaa seenaa bilisummaa Oromootiin mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru nami sirrii beekni beeka.
mootummaan kun dhaabtaan waraan bilisummaa Oromoo kan takka ololaalleen cabsuullee hin dandeenye. Lolaalleen cabsuu hin dandeenye. Keessattuu bara as dhiyoo waggoota yeroo dhaabni biyyaa galeettiin loloota ciccimaan deemaa turu waggaa 3 asii kan keessatti lol gugurdaa waraan bilisummaa Oromootii fi waraan mootummaa kan jidduu ta'aa ture. Waraan kanirraa lol kanirraa tammoo waraani mootummaa addunyaa kanirra dhumate sadarkaa ammaan tan nam lolatuun kan maklaakiyaadhaan tokkooyyuu dhabee umnaddeedhaan ijoollee xixiqqoo tokko leenjisanii hotel keessa barandarra ijoollee olii guuranii sulloltu godhachuu jira. Waraani mootummaa guutummaa waraan bilisummaa Oromootiin barbadeeffame. Kan ammoo akka barbadeessanii jedhani nuumiti qaamuun warraarra gabaa waraanni bilisummaa Oromoo nu fixeedhe biraanuu juulaatiyyuu gaafa lixi deeme dubbachaa ture jechuudha. Warri lixaan nu fixee jirraa jenne kun warra akka waan biyya nyaattee ol nu kakkaatee hakalee fixanii dhaadatan kami har'a akka waan biyya nyaattee ol haati jedhan kam. Kan keessatti sobanii dibbee dhaananii malee akka waraanni bilisummaa Oromoo isaan injifatee fi wareegamaas ta'e madoongar waraan bilisummaa Oromoo waanum xiqqoo akkasiin turte. Hara warra ammoo akka waraanii warra baay'een irra dhumate raga suniyyuun ba'a. Taan ammoo dhimma lol deemaatii jiru. Nyaaphe hara lolaatiin gonkuma waraan bilisummaa Oromoo hin danda'a hayyatamani warrillee. Hara olola kanaan ni cabsinaa ni milkoomnaa jedhanii yaadan. Kanaan dura ammoo baroota dabarkeessa bara 2001 2008 dhaab kan ololootuma dadda irraatti oofanii shiredduu xaxanii cabsanii gargar baasanii biyyaallee galchaa turan. Ardhallee ammoo olola akkasii sun yoo oofne ni milkoofnaa. Waraan kan cabsine galchuu ni dandeenyaa abdii jedh qaba warri. Abdiin sun ammoo abdii ofiin soban malee abdii dhugoomtuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo nami tokkoof lama ganuu danda'a. Qabsoo nagaa akka bilisummaan Oromoo boriillee jedhan nami har'allee galuu danda'a. Gantuu yoomillee hin dhabamtu. Abbaan barbaad tokko lamaan ganuuti gar gidduu qabsaa'otaa tammoo wal dhabdee fi wanni qabsoon tun qabsaa'onni kun cabanii galaa jedhan jiran tokkollee olola malee homan jiran. Diinni hara qawweeti waan nuuf dadhabeef jecha hara olola kanaan ni milkoofnaa waan jedhan yaadan. Kanaaf sun yoomillee ittiillee milkaanii ololli akkasii adeemu malee gidduu qabsaa'otaa gonkuma diigumsi akkasiillee wal dhabdeen akkasiillee akka zoonii hibbaatti hin jiru. Addaatti ammoo wanni warri hara ololaatiin zoonii hibbaa irraa qiyaafatee fi zoonii hibbahan soda guddaa waan irra qabaniif qabsaa'onni ciccimoo gaggameeyyiin zooniin kun bu'uura qabsoo tanaatii jedhanii waan amananiif jecha olol guddaa zoonii hanirraa deebisanii zoonii han diiguu barbaada sila warri. Garuu sun hin milkoofneefillee hin milkaa'uufillee wanti deemaa jira ololii guddaan sulleen waanum sobaati malee wanni dhugaa tokkollee hin jirtu. Waraanni diigamuu jirhami halolee guyyaa guyyaan nam injifachuu jirka. Dhiyoo tanaallee torbaan lamdur dillootti lolee waraanni hin qabu 11 hiikkate iddi lolaa akkas barbadeessee gar nam 10 wayii irraa ajjeese nama gar jaama deessee meeshaa hedduullee irraa hiikkate haampii iddi lolaa jechuu. As deebisii lolii sadeessan osoo addaan hin citin torbe lam keessatti asii dukkallee taasifamee aanami yoo gandi dukkallee jedhamu kanaa taasifame kan irraatti ammoo isiinuu hin hafneef jecha akkam boottee faallaa isaa ammoo qabsaa'ote ebeluun du'e dibbee dhaanaa jirti jechuudha. Qabsaa'onni diigamuu jirti wal dhabdee waraan bilisummaa Oromoo jidduu jira jecha harahaan waraan bilisummaa Oromoo nu fixee gaagaa magan ganurraan ga'ee jedhanii wal biraa sa'uu waan hin taa'aniif jecha olol diigumsa akkana hanoofu jirti malee wanni akkasii tokkollee hin jirtu jechuudha. Ayyee jaal-bilisee ulfaadhi miseensota deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bal'aa duheetiif gaddu gubbaa jiran waan nyaaphii jedheen kan dhugeeffatanii rifannoo guddaa hee jiraniif maan dhaamtafi. Dhaamsu guddaan hin qabu yeroon ammaan tana hee jiru yeroo akka malee murteessituutu yeroo akka malee jajjabduullee uummata Oromoolleef qabsaa'ota bilisummaa Oromoolleef. Bar duri caalaa barri Oromoon dhumachuu jirti gidiraaf rooroo namtuun uummata Oromoo kan ergaa jirtu bararraa kan. Akkasuma ammoo yeroo nati daran ka duri caalaa aarsallee haffaltee wareegamaallee haffaltee bilisummaa barbaansuuti yeroo nu baanuuf yeroo nuti ceenu har'aan tanaa jechuudha. Ebeluu wareegameef rifachuun hin ardubbiin. Ebeluu yoo wareegameeyyuu bakka ebeluu eenyu baadhee nama mataatuuf qopheessuu qabaa jechuudha. Olol diinni ofirra gurcufadha dhaamsan akka deeggartootaafis. Waraan bilisummaa Oromoollee taana qaba. Abaluu wareegame waan jedha irra gurcufadha wareegaman malee wayiitti hin baane silaaftu wareegaman malee bilisummaa hin argatan. Biyyiti kan wareegamin nami biyyuu fi bilis baas tokkollee hin jiru. Biyyiti wareegam malee jaaramtu tokkollee hin jirtu. Kanaafuu olol diina gurra cufadhaa yeroo fardi yeroo jajjabdu haa duri caalaa
ejjannoo tokkoon ka maallaqaan qarqaar maallaqaan ka yaadan qarqaar yaadan ka qawwa dhukaase lol dhukaasan ka duri caalaa fuul duraas socho'anii ejjannoo tokkoo fi murannoo tokko haayotan galmaan gaanii uummata Oromoo boo'ichaan roorroomtuun ni kee jirkan yeroo keessa baasan malee yeroo namni waan didiqqoof jedhee rifatuun nam tokko hadu'eef yoo harka rifanne taane waan seenaa uummata addunyaatiyyuu keessa hin jiru gocha suukaneessa gocha golgoloessoo gocha safuu ka uummata Oromoo biraattu qaanii ha sadarkaa shamarran gudeedu bir dabranii sadarkaa ilmaan dhiira gudeedu waan afaaninu haasa'uun nama ceerfachiisu. Sadarkaa sun irjirani nami suniifu hin gaddini nam tokko wareegameef gadduun qabu. Dubbiin ammoo gaddanii taa'uuniti gaddisan keessa haraa ittiin ba'an barbaadu. Haraan ittiin baasan ammoo tokkochi qawwee calla tokkochi lola calla. Waan danda'anii qabsaa'otaa fi waraan bilisummaa Oromoo waan danda'anii uummata Oromoo deeggartoonni hundiin waan danda'anii bir dhaabbatanii ceera fokkootan keessa eebee uummati kun kee jirkan keessa uf baasuuf tattaafachuu malee yeroo ebiluu takkas ta'ee jedhanii rifatanii miillee rifachuullee qabanii dhaamsan uummata Oromoo akka waliigalaa qabu han safuun guddoon nur jirti ceerii hamaan nur jiru nu uummati bal'aa nagan ga'u ha deeggartoota gangeetti qam ha shamarran gangeetti qam ha qeerroo gangeetti qam ha jaarsaaf jaarti qam uummati bal'aa nagan ga'u ammoo sabdiqqa hanaan murdiqqa hanaan gabroome halkani guyyaa doorsifamaa roorrifamaa ajjeefamaa gidirfamaa jireen dhabwechuu waan akka malee ceeraati. Ceeri guddaan nur jir gabrummaa malee gabrummaaf jedhanii wareegamuu miti jechuudha. Wareegamuun gabrummaa jalaaf baasuuf. Kanaaf yeroo namni mudhii hidhatee ittiin karaa tokkootti fuuldeeffatee hiriir asiifachi olol siyaasaa guloo dollelleeqiin karaa tokkochi uummata Oromootiif baasas karaa woboo qabatanii daandii woboo waliin gar fuulduraa yeroon tarkaanfatan hardhaan tanaa jedha. Uummata Oromoolee deeggartoota waraan bilisummaa Oromoolee waan dandeettaniin ka duri caalallee qabsaa'otan bir dhaabadhaa. Gabrummatan uummata Oromoo kanirra haasaa kolonii tan Oromiyaa irra haasaa bilisuuf baasaa habilisiisan baasan immoo isan malee namni isanirra eeggatan tokkolleen hin jiru jabaadha haa falmadhaa jedha. Ayyee jaal-bilisee guddoo galatoom maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Ayirat biyyoolessa Oromiyaa gaafiif deebiin waliin gooteef galatoomii bilisummaa argisiin jedhe.